Harka fuunee kabajamtoonni fi hordoftoonni maatii mastuu taatan hundi keessanuu kan biyya keessa jirtanis kan biyya hambaa keessa jirtanis nageenyi araarri waaqayyoo isiniif haa baay'atu jecha nagaa jirtu nagaa kootan jira galata waaqayyo baga nagaa fayyaa taatanii akkasumas baga guyyaa sanbataa tiniin isiniin ga'e hamiin baga hunda keenyan nuti nu ga'e akkam jirtu nagaa jirtu ani nagaa kootan jira galata rabbii isiniin jechuu jaaladha akkuma viidiyoo gadda irratti isiniif hojjedhe san irratti viidiyoo san irratti akka obboleettiin keenya maallaqa mucaa irratti ergite mucaanii kaawwannu jedhe amma dammoo mucaan jechuudha warri ishiitii fi warri mucaa dura warri mucaatii fi warri mucayyoo waliin beekanii turanii sababa immoo mucayyoon fira ishii tokko naannoo ishiitti horumtee jirti sababa sanirraan mucaa kanaa fi maatiin ishii akka dhufanii qabeenya ishii kana ilaalan jechuudha goosistee turte gaafa ishiin akkas goosistu kana mucaan gibbii san keessatti jechuudha gibbii bootaa ishiin bitte san irratti proogiraamii kan itti wannu gaggeessan jechuudha ka irratti ani maalan beeka waan jedhamu garuu dhiifamanaaf godha proogiraamii bakka itti qopheessan jedhan addaraasha ijaaramee jira manni ofii ijaaramee jira manni luukii 30 wayinatti fakkaate luukii 37 ta'e akkana biratti garuu handaraashni ijaaramee jira jechuudha handaraasha ijaarame sanii akka dukkaanitti ijaaramanitti fakkaate handaraashichi kan maalan beekan maaliif namni kan amantii ofii beeka malee waa'ee amantii nama waa'ee isaa hin beeku sila ta'eef mucayyoon amantiin ishii beektara jechuudha addaraasha ijaaranii jiru addaraasha isaan keessatti gizee hunda proogiraamiin qophaa'a gibbuma ishee keessatti bootaan ishii dhaabbitan immoo bootaa baay'ee guddaadha jetti ilaalka kaarii meetira 300 natti fakkaate kan bitame biratti mannis ijaaramee jira addaraashni sunis ijaaramee jira kaza nama bootaa san keessatti guyyaadhaan iyyuu proogiraamii gaggeeffama jechuudha kazaan gaafa warri mucayyoo achi dhufu mucaan manaa ba'ee bade jechuudha laala bicha laala mucaan bakkee mana keessaa ba'ee bade guyyaa lama guyyaa sadii deddeebi'anii jiru guyyaa sadeenuu hin badan kazaa macarrashaarra maal jedhe mana ofiisaatti ijaare san keessatti jaarsummaa hin taa'an gana warra ollaa deemne abbaan mucaa ani obboleettiin kiyya magaalaa keessa hin jirti magaalaa keessatti deemne too achi keessatti teenya jaarsummaa teenya malee mana mucaa hin ta'e mee laala dhugaa waaqayyo laal tokkoffaa lafti birri ishiitiin bitame munni birri ishiitiin bitame qorqorroo birri ishiitiin bitame kuni mul'uun birri ishiitiin bitame sababuma maqaan bichaan maqaan barreeffame bichaan maqaa isaatiin ta'eef maal godhe akka qabeenya ofii godhe dhugaa waaqaa jechuudha rabbi cubbuun isaan hin qabu garuu mucayyoo sana dhugaa yeroo boochisu jechuudha yeroo akkanatti itti dhagaamee boochisu jechuudha innatti badhaami garbaan baay'ee tokko nama garrama jechuudha baay'isee nama garrama jechuudha dhugaa waaqayyo amma immoo bala sababa kanatti dubbiin jidduu kana keessatti dhalatee obboleettiin keenya kun asitti bu'aa jirti inni garuu immoo achitti dammoo hin badaa jira adaraa keessan wanta biraa yeroo fakkeenyaaf hiriyaa qabaatanii hiriyaan keessan gaafa nagarii isinitti kaase haga haqa keessan irraa deeffattanitti hin arrabsina maal godhaa bilbila isaatiniin mucayyootti haasaa ofii isaattis achi tuttuqaa arrabsaat gaafa ishiin asii achi arrabsitee sagalee deebistee fi bilbila obboleekkatti sagalee waraaba bilbila obboleekkatti sagalee waraabat deemee abbaa isaatitti dhageechisa ishiin miskiinummaa ishii aarii ishiitti irraan kan ka'e hin lolaa jirti malee hin aaraa jirti malee dhugaa waaqaa jechuudha waan inni irratti hojjechaa jiru hin beektu idammoo maatiin ishii waan hundaa dhaga'anii jiru akkanatti mucaa keenya arrabsitee ishiin mucaa keenya arrabsitee jirti jedhee abbaan garuu waa mucaa wajjin jiraata odoo inni kana
baay'ee tokko ulfaataadha. Amma sagalee sanii akkana bulchaatu jira jechuudha. Sagalee isaa waraabee haala kanaan irratti hojjechaa jira. Ani wanta biraa isiniin jechuullee hin barbaanne jechuudha. Of eeggadhaa obboleewwan koo. Dhugaa dhibbaan dhibbatti of eeggadhaa. Maaliif እኔንጃ በጣም የሚጨንቅ ጊዜ ነው። በዚህን ጊዜ ማለት ነው ኦፍ ይገዳይ ማለቀ ሄሰን ኤርጊናይ ሀጉመ በርባዳን ይወሲን ጃላቴ ሲጃላቱ ጋፋ ወሊን ወጀነለ ጋፋ ሲንጀር ዴሜ ማቲ ከያቤስሱ ዱርሴ ዮ ኢኒ ሞ ዱፌ ማቲ ከነም ቤሲሰለ ዮ ሲንጀር hindiidina ammatuni yeroo sanitti maatii beesisuu jedheeni ture natti fakkaate jenna lakkin beesisin jetteen jechuudha. Kanas hin jedhinaani dhuguma dhiira yoo ta'e dhuguma nama boruuf jireenya si barbaadu yoo ta'e haa deemee beesisu maatii kee. Gaafa deemee maatii kee beesise san har'a akkanatti hin booje gana yeroo maatiin ishii dhufan hin dheechaa jira dhugaa waaqa jechuudha. Bahee dheecha jechuudha. Manni kun dafqashii manni akka maatiin ishii dhufee mana ishii kana keessa hin teenye ishii gochaa jira jechuudha. Akkana namarratti gochaa jiru dhugaa ani beekan. Ani baay'ee tokko namatti ulfaata. Bataam nu miicaanqoo dhugaa baay'ee mataa nama dhukkubsa jechuudha. Wanti jireenya bara kana sababa saniif iyyuu obboleewwan koo maallaqa keessan hin erginaa warra dhiiraa irratti. Ergaa fi muluu dhibbaan dhibbatti yoo sin jaallate lamsaalee namni amma irra jaalala caalaa maallaqa caalchifatee jira. Garuu wanni leenaa ergi jedhee sin waqqaate lafa bitiin jedhinaani. Kuma kudhan caala dabarsitanii erginaa birrii keessan. Yoo dadhabdanii jettanillee kuma kudhan caalan erginaa. Ijoolleen biyya ambaa keessatti dadhabaa jirra bara. Haadha keenyarraa abbaarraa waa meeqarraa fagaannee biyya keenya keessatti dadhabaa jirra. Silazaa maallaqa keessan baay'istanii dhiira irratti ergina. Gaafa isin waan libboonasaa gootanii fi bootaa eeggatti bittanii mana eeggatti ijaartanii. Waan yaadu hunda eeggatti gootani inni boru ati asumatti taa'e ashkara gandaa taa'ee durallee inni fedha isaati fi fedha lubbuusaa yaada isaa sammuusaa guuttachuudhaaf si jaalate malee jaalala siif qabaatee miti gaafa fedha isaa guuttate sani inni takka wayii bareeda takka laaleetti itti dhagaa jedha ati urfatte sareessi nyaatti jechuudha. Dhugaa baay'ee nama ajaa'iba. Ani waa keessaa wanti nagaramu keessa akkuma haqa namaatti irratti akkaatti taphatan cubbuun isaanii hin qabu hin jedha dhugaa waaqayyo. Hunda keenya mana hunda keenyatu hanqaaqee jira kun. Gizee amma abbaan manaa ofiitiyyuu hin amanamu. Inkwaan hiriyyaa onlaayiniidhaan nama barate dhiise abbaan manaa ofii ijoollee walirraa qabanuyyuu haadha manaa biyya Arabaa ergeetti ofii isaatii akka barbaadetti jiraata. Isheen bara jireenya ishii tallawwaxadha jettee biyya ishiitii baate malee akka isaa sanitti taatee akka isaa sanitti bashannantee jiraachuu wallaan. Garuu immoo jireenya keenya jijjiirradhaatti waa lama dhabduu taatee karaa irratti bu'aa jirti. Hunduma keenya anarras ga'ee jira isinirrallee ga'ee jira. Garuu immoo kan nurra ga'ee kan obboleewwan keenya ittoo obboleewwan keenya reef biyya Arabaa dhufaa jirtan. Ani waa isiniin jedhu keessa birrii hojjettan keessa yoo kuma 30 kan fudhattan ta'e ji'an kuma 30 fudhadhabee jettanii dhirsa keessan hiriyaa keessan obboleessa keessan obboleettii keessan maatii keessanitti himina. Isintu dafqa keessan gadi naqeetoo fida. Maaliif hojjettan birrii kuma 30 yoo fudhattan birrii 5,000 hin himina. 5,000 san maaliif dhugaa fakkeenyaaf hiriyoota yoo qabaattan hiriyoota walitti dhuftan ishii saniif liqeechiif. Gaafa ishiin immoo argatte siif deebiste nama biraa nama rakkate tokko liqeessiif shamara biyya Arabaa jirtu malee shamara Itoophiyaa jirtullee maaliif birriin kee siif deebi'a. Gaafa tokko tasa odoo inni tasuma inni waan akkanaa wayii sirratti yaade dursitee waan xiiqii isaatiif waan wayii godhachuu dandeessa. Gaafa garuu immoo maallaqa kee hundaayyuu hartee isatti kennitee inni zorsirraa jedhe maalii kee fidde? Ati sila limmoo garaa uraan qabdu. Ati sila dolchee takka hin qabdu. Kana karatu jira obboleewwan koo of eeggadhaa harka keessa sassaabbadhaa. Birrii erguun duratti harka keessa sassaabbadhaa isin jechuu jaaladha. Viidiyoo kiyya kana keessatti jechoota badaa yoon jedhe dhiifama manaaf godhaa. Viidiyoo kana laayikii, sheerii, koomentii gochuu hin dagatina. Hiriyoota keessan biraan gahaa.
haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii isiniif haa ta'u baay'een isin jaalladha baay'een isin qaba